Yoo taate Oromoo gaagama haganan jedhamni keessa jirtu kanaaf jedhanii wal ta'anii maaliif waliin taane egeree boruutuuf maaliif hin mari'an haala biyyi sun keessa jirtu uummanni Oromoo keessa jirtu siyaasaan Oromoo keessa jirtu jedhanii walitti dhufanii maaliif mari'achuu dadhabanii maaliif wal baqata wal dheessa yoo isaan waliin taane qabsoon tun akkamitti deemtee galma geessa akkamitti bilisummaa arganna haala kamiini asofin qopheessin biyyi tun diigamaa jirti jaalatanii jibbanii obboleettii ati Tigreen wallahi uummanni Tigree kun akka durii injifannoo dalagaa argataa jiran lola torbaan tokko oliif banan deemaa jiru waraana mootummaa kan 78 oliif booji'an akka duraa akka gaafa lola duraa sanitti marsaa lammaffaa kana gabaasuu dhiisanii jechuudha. Hojiidhaan agarsiifna malee gabaasnee asii fi achi maarree burjaajii hin jirtu jedhan isaan. Uummata agarsiisuu maarree godhuu hin jirtu jedhan. Taayitikii cimaa deeman. Torbaan tokko keessatti mootummaan osoo inni quba hin qabne waraana kuma 20 ol irraa fixe. Kana Tigraay hin gabaase. Mootummaaleen silaan dubbatu. 8,000 ol irraa booji Tigraay jechuudha. Haali taayitikii isaan itti lolan gaafa amma dura taankii fi oraalee fi maarreedhaan duulaa turan jechuudha. San hunda jijjiiranii maal godhanii miilaadhaan deeman uummanni yayyiidha uummanni bineensa obboleessa uummanni Tigraay kun uummata bineensa uummata yayyii maa'ela hagasii miilan deemanii osoo mootummaan quban qabaanne marsanii daaraa godhan jechuudha. Daaraa godhan jechuudha. Isin galeen 20,000 ol more than 20,000 kan torbaan tokko keessatti mootummaa irraa galaafatan jechuudha. Barbadeessan jechuudha. Isin galeen kana kan isaan taayitikii kanatti taayitikii jijjiiraniif maalidha? Dirooniin takka takkeen inni qabu abii qabu meeshaa waraanaa gurguddaa akkasii dhooyti. Taankii dhooyti. Wanti dhooyti. Maali? Oraalee makiinaa deemotee dhooyti malee nama waraana hin dhooytu jechuudha. Isin galeen kanaaf taayitikii jijjiirtee haala saniin irra aanuu dandeessu dura dhiibaa jirti. Humna guddaa qaban uummanni kun. Elektiriyaa ofirraa difeendi godhaa jira. Daangalee Itoophiyaa akka isaanuu jedhan daangalee Itoophiyaa kana hunda waraana cimaadhaan duratti deemaa jiranii jechuudha. Dhokkeenu maalirra jira? Uummanni kun kaayoon isaanii mootummaa kana barbadeessu yoo ta'e gaafa mootummaan kun barbadaa'e nuti ammoo haala kamiin ofirraa ittisne biyyuma teenya tanaa dhuunfachuu dandeenya. Kan jedhu hayyoonni Oromoo maaliif irratti mariidha? Maaliif wal ta'uu dhabe? Hanga ammaa maaliif dubbachuu dadhabanii? Biyyi diigamaa jirti lolli as deemaa jira. Marsaa tokkoffaa caalaa marsaa lammaffaa kana hatatti saffisaan deemaa jira lolli TPLF jechuudha. I think networkii kiyya moo isaa wani maaliif dha? Sagaleen kiyya dhaga'amaa mee? Na dhadhaabaa jira I don't know why nan galle Facebookin kiyya badee jira jechuudha biran geessuu. I think report godhamaa jira sihaa hedduu warning yoo inatti barreessaa jira nama hedduu biran ga'uu jedha hin beekne meeshaan godhaa isin warri as jirtan kun maali share nu godha please akkasii barjaamsi hin beekne naan galle there is something going on amma garuu sagaleen bareeda fakkaata. Ni dhagaamaan qajeelatti. Okay, dhagaami galatooma. Thank you. Awwanni jechuu barbaade. Nuti maalirra jirra? Waraana bilisummaa Oromoo jabeessuudhaaf qondaaltonni waraanaa waraanni warri dubbimtoonni hir'ina guddaa qaban. Uummata biraan gahu akka uummanni gargaaru deeggarsa akka uummata biraa argatan hayyoota Oromoo waliin wal ta'uudhaan agartee siyaasaa fi karaa agartee wal qunnamtii uummataa waan kana karaa kanaanii hedduu dadhabina guddaa qaban. Hayyoonni Oromoo wal argaan jiru. Walitti dhufaan jiru. Waliin mari'achuudhaaf mariin deemsifamaa jirtu jechuudha. Okay, hayyoonni Oromoo kun gargar dhiibamaa yeroo TPLF akkanatti saffisaan biyya isaanii sikur gootee biyya isaanii diinni akka seenne gootee humna guddaan duratti dhiibaa jirtu kanatti
Ni galee maal ta'uu qabani? Haala kamiin itti qophoofnaa? Haala kamiin qophaa'aa jira hayyoonni Oromoo? Maaliif hin qophoofne? Waan kanarratti maaliif haasa'amuu dadhabame? Kun akka qotiyyoo oofaa jiran gaa uleedha. Uleen gaafa amma dura marsaa tokkoffaa TPLF loluu turte kilaashiidhaan qawweedhaan nama miiliyoon nama kumaatamaan oofti jechuudha akka horiitti. Arda ammoo uleen oofti. Isinii galee. So jabina isaanii faarsoo osoo hin taane isaanis diinuma kenna Oromiyaa fi uummata Oromoo balleessuuf Oromiyaa qabachuudhaaf gaddeemaa jiran yoo isaanii milkaa'e. Sunis nuuf diina. Okay, diina nutti gaddeemaa jiru diina biyya aangoo biyya Itoophiyaa qabatee uummata Oromoo fixaa jiru haala kamiin mo'annaa? Haala kamiin injifannee kam dhiiroo? I think wani na baasaa deebi'aa jettee waan taane. Okay. Yeah, amma think bareedaa si adiko. Wayyaa ta'uu dhabu. Wayyaadha mireemu? I think amma wayyaa si. Yeah. Hin beekne bakka jijjiirare. So, haala kamiin mo'annaa yaa uummata Oromoo? Qophiirra jirraa nuti. Qophiirra hin jiru. Keessotti wal nyaachuu jira. Hayyoonni Oromoo hinaaffaadhaan ana malee jechuudhaan hooggana waraanarraa qabii, hoogganoota dhaabarraa qabii, hundi isaanii osoo wal nyaatanii, osoo wal gatarkisanii, wal hinaaffaa osoo deemanii diinni biyya Oromiyaa guutuu dhuunfachuu taa'a. Riveenjii gaafa TPLF qeerroon TPLF maqalee galchitellee nurraa baasuu deemti jechuudha. Yoo ammatti hatattamaan hayyoonni Oromoo uummanni Oromoo dhiibbaa irra godhee akka isaan wal ta'an mari'atanii fala boruutiif lafa waan kenne that's it biraakaa Oromooti biraakaa qophiitti illee hin jirru bilisummaa odeessinulleen kijiba jechuudha wal sobuun jira jechuudha bu'aanuma isaan qabsaa jiraniif yoo asoo silaa bilisummaa uummata Oromootiif saba kanaaf qabsaa jiran taate hayyoonni Oromoo hoogganooti Oromoo waliin dhiibanii wal ta'uu qaban tokkummaa uumuu qaban ture jechuudha. Tokkummaa sumeeteera hin jirtu. Dirsimeetti inni tokkummaa. Tokkummaan hin jirtu. Tokkummaa itichuu irratti maaliif hin dalagne? Waraanni bilisummaa Oromoo hoogganaa waraanni bilisummaa Oromoo maaliif hayyoota Oromoo yookiin ilaalchi inni hayyoota Oromoo hoogganoota Oromoo dhaabbolee Oromooti qabu akka gaarii ta'e uummata biratti maaliif mul'isne? Dhaabboleen biraatis maaliif waraanni bilisummaa Oromoo hoogganoota waraana bilisummaa Oromootiif ilaalcha qabaniif maaliif uummata biratti gaarii hin mul'isne? Walta'iinsa isaanii kana nuuf gala. Warri karaa nagayaatiin falmatuuf warri bosona jiru wal qunnamtiin isaanii yookiin ammoo uummataaf ifa godhuun waliigaltee isaan jidduu jirtu hedduu ulfaataadha. Haa ta'u malee garuu waatu deemaa jira jechuudha. Waatu jira jechuudha. Diris agartee hayyoonni Oromoo addaan fagaachuu, dhaabboleen Oromoo tokko ta'uu dhabuu, waliin marii haala yeroo irratti emergency akka emergency waliin dhufanii fala boruu tokko kaayuu dhabuuni hedduu agartee gaaga'amas dhufaa jiru kana laal biyyi diigamtee jirti kaabira. Abiyyi Ahmad Naayijeeriyaa deeme deengatta. Meeshaa lolaatii fi waraanaa fi liqaa gargaarsa irraa barbaadu dhoowwattee firaariiti. Addunyaanis dhoorgattee jirti. Liqiin duraanuu dhoorgatamee jira. Kana boodallee waatti hin kennan jechuudha. Diinagdeen kuftee jirti jechuudha. Turkii deemee jira. Turkii kadhachaa jira. Turkiinis akka bara dabareessan diroonii ittiin kennitu jechuudha. United Emirates illeen diroonii ittiin kennani jechuudha. Maaliif diinagdeen bara dabareetii fi ka'ammaa tokkoo miti. Nageenyi biyya saniitiif nageenyi ammaa tokkoo miti. Siigalee humni namichi amma qabu there is nothing zero jechuudha. Zero jechuudha. Sinigalaan mee kanarratti Turkiin haala kamiin kennitiif nageenyi hin jirre duraanuu Baalee guutuu kennanii fi investii irratti godhuudhaaf mootummaan Turkiidhaa oobruu irraa qotachuudhaaf diroonii liqaa kenneefi jechuu liqii. Qotachuu danda'a biyya nagaa hin qabne dhaqee qotuu danda'a hin danda'u. Binifitiin irraa argatee marsaa lammadaatiif diroonii kennuuf maaltu jira? There is nothing jechuu hin jiru jechuu. Sinigalaan. Kanaaf biyyi diigamtee jirti. Namichi waan qabatuuf kaan walii wallaalee jira jechuu Abiyyi Ahmad. Wallahi Tigraay amma injifannoo galmeessaa jiran hin himatan dhoysanii jiran jechuudha. Dhoyfatanii jiran hin himanillee himuulleef hin ta'an. Isaan qabatamaan hojiin agarsiisuudhaaf deemaa jiran jechuudha.
Waraanni isaanii more than 1 million jechuudha. Kan Eritrea daangaa Eritrea marsee taa'uun more than 200,000 jedhan. Kan Itoophiyaa amma seenee lolaa jiru kun more than 300,000-400,000 jedhan. Boleentiyya waltaanii jechuudha. Diqqaa fi guddaa fi hawwanii fi maanguddoo fi warri ummaan population Tigraay qabdu survive ta'uudhaaf waraana bobbaate takka dhabamu takka injifachuu taate dubbiin jechuudha. Nuti ammoo waan kan argaa jiru. Hayyoonni Oromoo kan argaa jiran usan callisan. Waay. Maaliif waliin taane maaliif walii hin mari'anne balaa gad deemaa jirtu kana at least maaliif hin baraarree ka jedhu si galee. Akkasiin haa qabamu. Hey, what's up? How you doing? This is the writer. Okay. I spoke with your wife. Yeah, is there a table? This is the base, and we're missing the top. Your wife know already. Yeah. So customer service, they're gonna contact your wife to let Alright. you know why they Sounds didn't good. have time. Okay. So your wife just told me, just go ahead, just leave it the base. Right. And that way, the other part coming right away. All right. Sounds good. Okay, you can come in. Just put it right here for now. Yeah, you can put it right there. Oh, hi, buddy. Yep. So cute. Yeah, thank you. We're not taking a photo right now. Uh, yeah, you can. Hey, buddy. Hey, you want to come up? Sorry, really quick. Yeah, it's okay. All right. Thank you. Have a good one. Thanks so much. Thanks. All right, man. Isin egaa Oromooti. So, tapha jirra jechuun nuti. Tapha jirra beektaa. Oromoon tapha jirti. Nuti tapha jirra. Alagaan ammoo akka ajaa'ibaatti qophaa'ee dalagaa jira jechuudha. Isin galeen. Isin taphadhaa. Oromoon taphadha. Hayyoonni Oromoo qoosaa jirtan jechuudha. Uma qoosaasin. In few weeks or few months keessatti waan gaddeema waan ta'u arguu teessan jechuudha. Kana jidduutti balaa jidduutti wal fixiinsa gaaga'amiinsa balaa hamaa kana jedhamnetu gaddeemaa jira. Kana jalaa saaxilamuuf kana jalaa bahuudhaaf wal gorfachuu wal mari'achuu waan boriitiif prepare yookiin qophaa'uutu nu barbaachisaa jechuudha. Qophaa'an jiru jechuudha. Isin galee qophaa'an jiru jechuudha. Maaliif hin qophoofne waa'ee uummanni Oromoo dhumaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kan agartee Wallagga keessa jiru kun faannoo uummata Oromoo Wallaggaa fixaa jirtu kana argaa hin jiru. Uummata kanaaf at least mootummaan sila itti bobbaasee ficcisiisaa jira. Maaliif irraa difeenni hin goone? Maaliif gargaaruun dadhabame? Waggaa tokko ol fixaa jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ijaaramu Wallagga keessaa walitti agartee ijaaramuu jalqabeemi. Mootummaan sababa waraana bilisummaa Oromoo faannoo hidhachiise itti gad ergee uummata waggaa 4 ol fixaa jira jechuudha. Fixaa ture jechuudha. Arra namni 50,000 ol buqqa'ee namni agartee 5 ol lafarraa fixanii faannoon alaabaa dhaabbattee injifannoo isaanii galmee faarfachaa jirti jechuudha. Isin galee. Uummanni kuni maaliif waraanni bilisummaa Oromoo faannoo kana irratti takkaa isaa tarkaanfii fudhate maan dhaga'inan? Ani yoon dhaga'iin naa hima. Ani anuma qofatti hin dhaga'iin moo yoo ammoo kana dura agartee faannoo irraa uummata irraa deebisuun isaanii yoo kan jiraatu taate naaf ibsa ani nagaree takka never seen jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gara biraatii hanga humna isaa yaalii gochaa jira. Kana quba qabnaa jechuudha. Garuu Wallagga yeroo akkana dhumtu beezii waraanatu kan Wallagga taa'ee jiru faannoo tan akkamitti dhahanii keessaa baasuu dadhaban? This is the question. Akkamitti at least akka haguma waraana agartee qabanii nu agarsiisan kanallee uummata kanarraa ittisuu dadhaban. Isin galaan. Akkamitti responsibility bar waraana barra kaan jiru baraatee lataa ka jedhu kun lataa biyyaa ka jedhu. Dirqamummaa agartee dhugaadha so mootummaan jiraate mootummaadha. Mootummaan hin jiru. Mootummaan kan inumaa itti ergisiise ijaaree hidhachiise akka uummanni dhumatu biyyarraa buqqa'u taasise jechuudha. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo beeziin isaatu Wallaggaami? Jedhu. Beeziin isaa Wallagga ka ta'e uummata kanaaf bilisummaadhaaf lolaa jiraami? Kan bilisummaaf lolaa jiru uummata kanarraa at least dirqama isaa innilleen dirqama irra jiru kana maaliif hin raawwanne? Uummata kiyya siif jira, siif du'aa jira, siif wareegame ati naa bilisoom jechaa jiraami? Waraana federaalaatiin wallolee booji'aa jira, fixaa jira bara. Humna hagas takka erga qabaate uummata miskiina faannoon akka barbaade kan fixee horii irraa saamee obruu isaanii irraa gubee dhabamsiisee waan akka barbaade godhaa jiru lafa alaabaa irra dhaabbate mee waraanni bilisummaa Oromoo
Mee gargaarsi inni uummata kanaaf godhu jiru. Isa sheem jechuudha. Faannoon kaleessa ijaaramte. Lafa uummata Oromoo miiliyoona uummata Oromoo 50,000 asoo bakka waraanni bilisummaa Oromoo beezii itti ta'e 50,000 irraa buqqiste uummata irra kaan fixxee akka barbaadde gootee lafa fudhattee alaabaa irra kaachuun qaanyii guddaa waraana bilisummaa Oromootii fi jechuun akka kiyyatti akka dhuunfaa kiyyatti. Maaliif beez jechuun bakkiitii inni irraa hundeeffame waraana bilisummaa Oromoo Wallagga keessaa. Jaalmarroonis kan socho'u Wallagga keessaa. Achuma ajaja kennaa jira. Eega waggaa 4 Wallagga faannoo fi mootummaadhaan wanni hagana hin jedhamne miidhaan hagana hin jedhamne agartee irra gahaa ture jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo deeggartee jechuudhaan kaan fixuu kaan fannisuudhaan. Isin galee nafxanyaa garasiitti ijaaranii nafxanyaan daangaa cabsitee uummata Wallaggaa kana oobruu isaanii irraa gubdee kaan fixxee kaan buqqaaftee horii isaanii irraa oofattee waggaa furguutuu lafarraa fixaa ture. Takka guyyaa tokko waraana bilisummaa Oromoo yoo dogongoree naasirreessa. Faannoo hagana dhahee Wallagga keessaa deebisee daangaa qaxxaamursiisee biyya isaanii galchee ka jedhu takkaan dhageenye jechuudha. Hin dhageenye. Maaliif kun ta'a? Waraanni bilisummaa Oromoo lafa nageenya lafa agartee diinni biraa dhufee uummata Oromoo buqqaasee diinni biyya biraatii dhufee uummata Oromoo buqqaasee osoo hin taane Oromiyaa walakkattuu injifannoo gurguddoo galmeessaa jira. Bakka silaa daranuu uummata maaliif gargaaruu dadhabamanii? Maaliif atiliis uummata kana savvaabii uummata kana helppi godhuu dadhabame? Gargaarsichuuni. Maal jechuu wanti waan hagam dalagaa maal jechuu? Amma ka Oromoo waraana Oromiyaa walakkaa seenee Oromiyaa walakkaa lolu moo kan faannoo uummata miiliyoona 50 uummata 50 irraa buqqaasee uummata Oromoo fixee daangaa lafa alaabaa gad dhaabbatee irra dhiichisu san silaa dursee ittisuu qaba. Kuni bar milishaa Oromiyaa walakkaa bar milishaa fi warra agartee tireenii hin qabne warra humna xiqqaa tokkotti gad erganii kanaan agartee wal lolaa jiran. Oromiyuma keessatti waraana mootummaatiin wal lolaa jiran malee waraanni biyya biraa dhufee lafa fudhatee uummata irraan buqqise. Sigalee kan dursuu qaban akka yaada kiyyatti Wallagga daangaa nafxanyaatiif daangaan Oromoo sun sikur ta'uu qaba. Akkamiin? Akkuma agartee humna guddaadhaan Oromiyaa waraaneffamuun Wallagga keessa waan ta'eef humna guddaan achi waan jiruuf Oromiyaa keessatti illee waraana biraa ergee kana ammoo uummata waliin irraa deebisuu danda'uu qaba. Maaliif waree mootummaa kompileen goonu mootummaa walii asoo wal lolaa jirru mootummaa agartee itti gaafatamummaa qaba. Mootummaan itti gaafatamummaa eega dhufee takkaa uummataaf itti gaafatamummaa hin fudhanne jechuudha. Maal jedhee Abiyyi Ahmad ani uummata wal fixaa jiru uummata du'aa jiru kanaaf dirqama nama hundaa sikuritii manarra dhaabee eeguu qabaayii an dirqama san hin qabu jedhe. Sila namni mootummaa tokko akkas jechuun qabu sigalee. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo bakka itti hundeeffame isaa lafti Oromiyaa fudhatamtee uummanni buqqa'ee faannoon injifannoo akkasii galmeessuuni isa sheem qaanyii guddaa waraana bilisummaa Oromootillee kan akka dhuunfaa kiyyatti yaada kiyyatti jechuudha. Kun mootummaan kufee jira. Yeroo Tigreen achi qabsoo ooftu nullee asii duratti nama tokko irratti illee osoo dipendi hin taane hin hirkannoo takkaan malee ofirratti hirkannee ofii wal taane wal jajjabeessine jechootaa fi gochaanillee akka waan uummati Oromoo hamilu itti waraana kanallee deeggaru gochaa uummata Oromoo ofi tammachaa hayyoota Oromoo maqaa xureessoo osoo hin taane uummata Oromoos ofi tammachaa namoota waraana kana gargaaranis of balaaleffachuu osoo hin taane galatoonfachaa qabsoon dura deemuu danda'uu qabdi sila si galee. Garuu kan argaa jirru miseensi waraana bilisummaa Oromoo akka dhuunfaa feesbuukii laayifii waraabaa hayyoo Oromoo arrabsaa uummata Oromoo arrabsaa miidiyaa irratti namoota jaaranii namoonni akka waraana bilisummaa Oromoo hin gargaarre ganda tokkotti nama galchanii nama arrabsanii duula namarratti bananii oofaa kun agartee bilisummaa nu arganu hin jirtu jechuudha. Walumarratti ganaa wal fixuu taati malee jechuudha si galee. Waluma dhabamsiisuu taana malee jechuudha. Falli jiru walitti dhufu. Waliin mari'achuu, kaayoo walii kabaju. Warra karaa nagaatiin deemu agartee rabbi duudaa handaaqoo siif haa godhu. Galmi keenya tokko waan ta'eef waan dandeettu atis garasiin godhi. Ani illee qawween qabsaa garanaan ni dhiiba. Yoo moohadhe walitti dhufna moo'achuu baadhus waliin qabsoofna hamma dhumatti jedhanii waliin kabajanii
wal deeggaranii abshir waliin jecha yoo hin deemin ati karaa nagayaatiin deemtaa Itoophiyaa suphuudhaa fi dhabamuu qabda. Eenyu bilisoomsite? Nu dhabamsiiftee yookiin warra karaa nagayaatiin qabsaa'u dhabamsiisuudhaa fi kaayeffattee ummata Oromoo kan bilisoomsuudhaaf deemtare. Nuti bilxiginnaa irraan tanaa abbaa irree jennee akka maaliif irratti duulle? Waay dikteetarummaa isaaniitiif mootummaa abbaa irree waan ta'eef falmachaa jirraami. Duuba waraanni bilisummaa Oromoo haala kanaan yoo deeme bar dikteetara caalu jechuudha bar. Ati osoo aangoo hin qabatin akkanatti ummata mirga ummataa silaa kabajju yaada ummataa fudhattee irratti hojjettu dhiiftee ana malee waan an ajaji malee na deeggaru ana malee kan biraa hin deeggartan yaada kiyya malee kan biraa hin fudhattan jechuun kunis agartee dikteetarummaa biraati jechuudha. Osoo aangoo hin qabatin yaada akkasii yoo qabaatte kuni agartee yaada agartee si balleessu deeggarsa uummata Oromoo biraa si dhorgu dikteetara biraa ofirraa buqqisuudhaaf osoo yaalii goonu dikteetara biraa fi tolbaasu uummanni Oromoon hayyamu jechuudha. Si galaan isin waraana uummataa eegataate akka waan uummataaf ta'u giddugaleessa taatee yaada uummataa hunda fudhatte deemuun dirqama kee ta'a jechuudha. Si galaan isin akkas jechuudha. Wasaa baduu. So yoo akkas hin taane kun agartee dikteetarummaadha mootummaa dikteetaraa biraa jechuudha. Ani dhaamsi guddaan waraana nuti akka waraana Oromootti beeyna. Waraana Oromoo kana waraana akka kaampanii dhuunfaa hin godhina. Akka waraana uummata Oromootti waan waraana uummata Oromoo hundaa waraana uummata Oromoo fakkeessa. Ideoloojii akkasiitiin agartee tajaajila. Ideoloojii akkasiitiin hooggana. Waraana uummata Oromoo hundaati. Waraana Oromooti. Waraana Oromoon hundi keessatti fagartu. Waraana akkanaa jedhaati wanta godha. Hoogganaa hunda isaa shafur godha. Waa'ee naati Arsii maaliif dhufteen hooggana? Wallagga qofti maaliif hoogganti? Harargeen maaliif dhufteen hooggana? Shawaan maaliif hooggansa keessatti hirmaan? Gujiin Booranni hoo? Jimma Wallaggi Walloon meeshaa jira. Yoo akkas hin taane hedduu rakkisaadha. Dhaamsi guddaan hayyoota Oromootiif kan dhufee fi hayyoonni Oromoo yoo hatattamaan gabbaatanii balaa as deemaa jirtu kanaaf egeree agartee Oromiyaa fi uummata Oromoo irratti mari'attanii fala tokkoon keenya isinilleen uummata Oromoo biratti jibbamuu teessanii uummata Oromootiif qabsoofna jettaniillee afaan dubbattaniillee hin qabdanii jechuudha. Kanaaf hatattamaan gabbahaa fala tokko uumaa Tigraay tura deemaa jirti. Tigraay agartee akka malee jabaattee mootummaa kana hedduu miitee jirti. Dallansuu sanii kan inni kun oolmaa daa'immanii maqaaletti diroon xiyyaaraan dhahe jechuudha. Nama 20 waraana miseensa waraana 20 erga irraa fixanii booda oolmaa daa'immanii dhahe jechuudha eegatti maqaaletti dallansuu. So Tigraay survive ta'uudhaaf dhiibamaa jirti. Takka dhabamtee takka ammoo mo'achuu waan barbaadu san argachuudha. Nuti ammoo jidduu kanatti akka hin dhabamneef humna teenya illee cimsachuudhaaf wal ta'uun hoggana waraana bilisummaa Oromoo irraa qabee hogganoota dhaabaa karaa nagayaatiin falmatan hayyoota Oromoo biyya alaatiif keessa hundi isaanii wal taanee haga waliin hin mari'annetti hegeree uummata Oromootiif Oromiyaatiif akka emerjensii gabbahanii waliin taa'anii mari'achuudhaaf haala mijeessinetti kun agartee gaaga'insa hamaa wal fixiinsa waloo biyya san keessa deemuu taa'u wallahi irraa hin dandamannu jechuudha. Namoonni waliin turtanis hanga ammaa hedduu ulfaadhaa galatoomaa namoonni sheer gootanis akkanuma yeroo biraa deebina maal jennaani.